baay'ee biiziidhaan si'anatti fakkaata namoonni baay'een galaan jirtani dafaa galaatii mee sheerii godha waan ma sadeemaa jirtu tokkoon isin hubachiisa informationii qabnurra mee dafaa galaatii sheerii godha warroonni sheerii gootan baay'ee galatooma laakii warri sheerii gootan nama waamuudha malee waan biraa miti of keessaa kan qabu namoota tokko sheerii godha galaati sheerii godha waan ma toftaa diqaalaa fi toftaa warra nafxanyaan isitti maadha waa'ee filannoo wal qabsiisanii waan isaan gochaa jiran kanan isitti maa akka uummanni keenya hubattan daraartu sigalchuu hin danda'u an invaayitii kana seetaappiin goone yookaan hin sirreessine xiqqoona tulfaata nama galchuudhaaf yeroo gabaabaan eeggadhaa garuu ji'a lama ji'a tokko keessatti waan gaarii hojjechuu fayyaala yoo gaarii ta'e yoo ta'e laphee irraa hojjechuu yookaan dhiisuu sayidhu kana yaalaa jira xiqqoo hojii faana maal faanani tasgabbaa'ee isin dubbisuu hin dandeenye waa baay'ee gochuu otoo hin dandeenyu jechuudha otoo hin danda'u maalumaafu yeroo gabaabaan eeggadhaa yookiin ji'a tokko keessatti yookiin ji'a lama keessatti waan gaarii tokkoon godhaa haala gaariidhaan haala namas invaayitii godhee haala gaarii akka istiidiyoo fakkaatuun qopheessuu nan danda'a nama kana faayinanshaalii samma nama rakkina qabu miti kana hojjechuudhaaf caalatti informationii gaazarii godhee yookaan walitti qabee uummata keenya immoo karaa daandiirra buusuu akka maal gochuu qabna jalqabaan gadhumaatti uummanni Oromoo akkam deemuu qaba kana yaaduudhaaf hojjechuufan deema kanaaf yeroo biraa irratti deebi ammaaf nama invaayitii gochuu hin danda'u maalumaaf warra magaltan kun sheerii godha namoonni keenya sheerii godha maalumaaf ani yeroo baay'ee ani dhimma uummatuma Oromoo kanaaf baay'een keessan waan qofatti dhaga'ama miti waan Oromoo hunda keenyatti dhaga'ama waan Oromootti deemaa jiru immoo waan salphaa akka hin taane akka hubattanidha caalatti keessumaa yeroo ammaa yeroo Oromoo waan irra gahaa jiruu fi waan irratti gahuuf deemaa jiru waan mana salphaan jedhamne Oromoo waan hubachuu qabdan akka salphaatti hin ilaalina namni nuti hidhamne Hacaaluu namni nu jalaa hidhame Jawaar Baqqalee ijoollumallee abaaboo keessaallee warroota ciccimoo kan akka sanyii eenyu jedhamu tokko beenyaa moo eenyu kan jedhamu kan akkasii fa'aati kan hidhaman warra dubbii danda'an warra Oromoodhaaf jijjiirama fiduu danda'an kanaafi waan salphaatti deemaa hin jirru Oromoon amma immoo wanta amma deemaa jiru kaayyoon isaanii kaleessayyuu Jawaar fa'aa hidhanii isa keessaa ajjeesanii isa biyyaa baasanii karaa kamiin iyyuu qawweenis ta'u maalnis ta'u Oromiyaa jedhamtu kana fudhatanii ilmaan diqaalaaf nafxanyaan dhugoonfachuudha kan isaan barbaadan kana bara Oromoon akka salphaatti hin ilaalina kanatu nutti deemaa jira bara nafxanyaatti nu deebisuudhaaf deemaa jiru nafxanyaan qofti bakka qabachuu otoo hin taane bara nafxanyaa bulchiinsa nafxanyaatti deebi'uudhaaf deemaa jira hundi isaa ijaarri isaan ijaaran jalqabaan gadhumaatti adeemsa nafxanyaan kaleessa lafa kaawwatetti deemaa jirra kanaaf uummanni Oromoo caalatti jabaannee hojjechuu qabna waan ta'eef kanuma isin hubachiisuu barbaada har'a wanti sitti himuu barbaadu namoonni alamuu simee dhaggeeffattan oo jiraattan har'a wakabaa uumuu barbaadu maal jedhuu barbaadu warri wayyaanee Gibxi faan hojjetaa jiru warroonni biraas Gibxi faan hojjetaa jiru yoo nu filuu baattani biyyi kun ni baddi Gibxitu biyya fudhata kanaaf filannootti deemaa jirra biyya kana nu filuudhaaf dirqama qabdu biyyi kun baduu qabdi jedhaniiti soba bakka shibbiriidhuma biyyatti gadhiisaa jiru biyya keessa dhageessanoo ta'e jechuudha kun sodaachisuu jechuudha uummanni otoo yoo filuu baattan maal taatu filuu qofayyuu miti nu filaa jechuu miti yoo nu filuu baattani biyyi kun ni badaa ni diigama akkuma kaleessa wayyaaneen jechaa turte jechuudha kan immoo taatanii wayyaanee qofayyoo otoo hin taane Gibxi biyya sinirraa fudhata dhufe garbummaa Gibxi jalatti kuftuu jechaanii jiru kana uummanni keenya akka hubattan ani abbaan fee waan fee haa ta'u nafxanyaan nu bulchuu manna nafxanyaan haadha nu hidhee nu ajjeesu manna garbummaa Gibxi jala buluun barbaadan akka kootti jechuudha Oromoon Gibxi miti maa seexan hin dhufne biyya lafaa kanarraa Gibxi miti nafxanyaa jala buluu manna ilaalcha nafxanyaaf diqaalaa amma jiru kanaan buluu manna Oromiyaan garbummaa Ijibtii jala buluu wayya wanta Oromiyaa irraa dhabdu hin jirtu yoo ta'een taa'u biyyittuun jiraatte amma biyyittuun sin immoo Oromoodhaaf hin taanetti abbaayinuuf wanti godhu hin jiru abbaay Oromoof Oromiyaa naan caaltu anaaf Oromoo ajjeefamuu fi Oromoo hidhamu abbaa hin caaltu nuti abbaay miti nuti
nuti dura Oromoo taane Oromiyaa keenya dhugoonfachuu qabna. Abbaay jecha miti kan jiraan. Abbaay sadarkaa lamoo kan sadaffaarratti dhufuu danda'a. Oromiyaa fi Oromoo taane Oromiyaan kan keenya ta'e amma hin jiraannetti Abbaay Gibxi fudhachuu dhiisiiti Abbaay Hadiig dusa hojjetame sanayyuu. Kana asirratti hojjechuu qabna. Qaamni kamiyyoo kana godhe jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo ammumaa kaasanii soba isaan odeessu kun dhugaa akka hin taane uummata sodaachisuudha akka odeessan kana uummata keenya hubbachiisaa daandii argattanii dhugaa otoo hin taane uummanni keenya akka sodaatu amma Jawaar fa'aa soo mana dhaatii baafne Jawaar fa'aa durayyuu Gibxii faan hojjetaa turanii wayyaanee faan hojjetaa turanii mana dhaa kan tursiifneef isaan biyya keessa deemanii kana jechaa ni jiru. Jawaar fa'aa mana dhaatii yoo baafne Gibxiidhaaf biyya kennaa jiru. Gibxiidhaaf biyya kennu biyya sirraa fudhatama biyyi kun diigamti ni baddu. Kanaaf Jawaar fa'aa tursiisuun mana dhaatti gatuun dirqama wayyaanee immoo rukutuu qabna kana jedhaniiti maa jiru yeroo ammaa. Kanaaf uummanni keenya kana soba isaanii suma kaleessa wayyaaneen jechaa jirtu kana baraa jalatti. Yoo dhumallee ta'e maal jechuu ni qabna jarreen kanaan. Dhuguma Gibxiin lola isheen bantu hin jiru. Intarnaashinaali yeroo ammaatti iddoon itti eeyyamamu jira iddoon itti hin eeyyamamu jira. Biyya kamiyyuu rukutuu hin dandeessu. Gibxiin Sudaan dabartee dhuftee Itoophiyaa rukutuu hin dandeessu. Karaa kamiin iyyuu. Maanni Itoophiyaa irratti kan ga'uu danda'u qoqqoba turragaa qoqqoba ikoonoomii jechuudha. Kanaan alatti Gibxiin karaa kamiin iyyuu dhuftee lola Itoophiyaa irratti humna ittiin bantu hin qabdu. Itoophiyaan nama biraa Gibxiin gargaarte gargaaruu dandeessi. Kanaaf yoodhuma gargaarte iyyuu ani naftanyaa buusuudhaa Gibxii irraan fudhadha waan na barbaachisaa ta'e. Ani amma akka kootti ilaalchina ni qabu naftanyaa nutti dhufu mannaa Gibxii biyya sanaa dhuftee na bittu naa wayyan. Kanan fudhadha. Kanaaf uummata keenya ammumaa kaasaati barsiisaa. Amma kaasaatti ma nuti Gibxii irra kan wayyutti muu qabna. Alamuu simee nama Jawaar fa'aa hiisise nama Oromoo qabee ajjeechisaa ture nama kaleessa yeroo bara wayyaanee qawwee qabate viidiyoon isaa jira nama qawwee qabate ijoollee keenya tokko isaa ajjeesaa ture nama ijoollee keenya ajjeesan keessaa isa Alamuu simee har'a Itoophiyaa ijaaruudhaaf diqaalaa naftanyaati sameen shawaadhaa dhaqee achi dhalate agartaniittu mana isaa keessa yeroo ta'e ilmi isaa piikcharii gadhiisee piikcharii miliiktu jira mana isaa keessa yeroo tokko waggaa arfan kana oo yaadattan ta'e jechuudha yeroo namni ta'e icciitii isaa gadi baasa namichi sun immoo caalatti naftanyaa kaleessa Abiyyi Ahmad caala namni Oromoo balleessuudha ilaalcha naftanyaa fiduudha hojjetu namitti akka Alamuu Simee sun hin jirtu Alamuu Simee diqaalaa afaan Oromoo beeku diqaalaa otoo hin taane naftanyaa matuma isaati kanaaf walumaa galatti uummanni keenya ammumaa kaasaa hubannoo argachuu qabdu uummata keenya dabarsuu qabdu kanaaf dubbii sobaa propagaandaa sobaa biyya keenya odeessaa jiru Gibxiin dhuftus hin jiru dhuftus immoo Gibxii nuti harka rukunnee fudhanna naftanyaa mannaa Gibxii akka nu wayyu yookaan biyya Ijipti akka nu wayyu caala kamuu atti muu qabna jarreen kanatti homaa waan sodaan nu qabnu nuti Itoophiyaan baddee Itoophiyaan Oromoo hin taane baduu qabdiyyuu hinda'uum nuti warra kan deeggaruu qabna Itoophiyaa caalutti ajjeesan Itoophiyaa Jawaaritti dhan Itoophiyaa Baqqalee Garbaatti dhan Itoophiyaa nama Oromoodhaaf dubbatu nama Oromoo ta'e Oromoodhaaf quuqamu qabanii itti ajjeesan Itoophiyaa kanumaa barbaanna nuti warra balleessu iyyuu hin barbaanna malee nuti Itoophiyaa baduu qabduudha malee kun Itoophiyaa Oromoo balleessitu qaamni biraa yoo balleesse bira dhaabbachuu qabna wayyaaneen isoo goote jechuudha kanaaf uummanni Oromoo ammumaa kaasanii uummata sodaachisaa filannoon hin filtan taana amma qisqasaa jammaraniiru kanas itti muu jiru biyya keessa deemanii propagaandaa warra wayyaanee fi warra Jawaaratti hojjetaa jiru Jawaaratti kan hojjetaa jiran yoo Jawaar fa'aa gadhiifne biyya Gibxiitu dhufee biyya fudhataa birriitti kennaa turanii durayyuu OMN kan dhaabeessu isaanii kana jedhanii biyya keessa deemaa jechaanii jiru karaa Jawaariin warra wayyaaneenis wajjin hojjetaa jiru jechaanii jiru kanaaf walumaa galatti uummanni keenya kan hubadha kana gochaa jirti uummata keenya akka hin soomne uummanni keenya akka hin sobamne dubbii sobaatiin akka propagaandaa hojjetaa turan sodaadha uummata keenya sodaa naqu yoo nu filuu baattan yoo biltsiginnaan filamuu baate Gibxii biyya fudhata biyyi kun hin baddi garri jiraattan hin jirtu bakka lolaa wayii dhufee sin nyaata lafa garagala fa'aa akkas jedhanitti mu biyya kanatti wanta akkasii hin jiru naftanyaa na nyaatu mannaa na Gibxii na garboomsu naa wayyan uummanni keenya naftanyaa amma uummata keenya jechisu uummata nu jibbu biyya lafaa kanatti nu jibbu agartani biyya lafaa kanatti akkatti akka naftanyaa nu jibbu agartaniittu naftanyaa akkatti nu jibbu mannaa Gibxii nuti hin beenne dhufee nu nyaatu wayya kanaaf walumaa galatti waan hin jiru har'amee waa'ee caaluu namni dubbatu hin jiru deengadda akkuma sitti hime kan ajjeese warra naftanyootaa qarshii kenninaaf jedhanii walii galan jalqaba gaafa caaluun du'e walii galan
namoota keenyarraa xilayee waami maal jedhi ganaa mana dhaatti argina waa'ee isaayyuu dubbatani amma namni sanaaf qabamees hin jiru warra leenjisan malee namni waa godhees hin jiru kana jeesani beeku maal jedhan sitti meerani icciiti guddaa sitti me Hacaaluu warra jeese yoo qabne jarreen sun amaana ta'uu isaa waan beekamuufi biyya kana diigama kanaaf jarreen sana bakka qabani tajjeesuu qabna malee qabnee hidhuun qabnu ani murteessan Hacaaluu kana jeesan uummanni keenya yoo jiru ganaaf maal amma waa'ee Hacaaluu namni dubbachuu sin barbaadan maal jedhan maatii isaanii kompenseetii gochuu qabna bakka gurbaan kun du'eera ijoollee isaa waan ittiin guddatu waarri isaa waan ittiin gargaaru miliyoona 10 itti kennan dheengad birri 200 meeqootti kennaa jiru namicha simmanyiif maali Itoophiyaa isaanii namicha sanaaf waan ta'an dhabanii tarra warra Hacaaluuti birri miliyoona 10 kennanii guddaa ta'ee miti kun birri miliyoona 10 Hacaaluu bakka bu'aaf jechuun itti guddatee jechaa kun jiru toftaa isaan taphatan bara simmanyi namicha simmanyi jedhamu san isaan mararee miti dheengada birri 200 ijoollee isaatti kennan maaliif akkas godhoo jettan maaltu duuba isaa jiraa jedha alaala uummanni keenya maaliif iddoo 30tti waa'ee ulti Hacaaluuf kana goona maal jechuudha kun irraa maal jechuudha nama keenya burjaajessuudha akka namni keenya sayyaanne yaada isaa jijjiirsisuudha kana baruu qabdu kana san kan godhaa jirani ummata kana attentionii isaa akkamitti jijjiirraa saayikooloojii akkam xabanna maqaa Hacaaluu teessatti hojjenna bakka Hacaaluudhaaf kana godha nafxanyaan goota keenya toftaa kana hojjetaa jiru yeroo ammaa garuu kana jeessa qabameera hin qabamne amma ammaatti akkasumaan asaalee waami maal hin jedhina hin qabamne warra jeessan yoo qabamanis hamaara waan ta'aniif hin qabamiin jedhan bakka jeetti garuu ajjeesan jedhan kana bara uummanni keenya biyya Hacaaluu tajjeefte nafxanyaan kana jeessa nafxanyaan biyya Hacaaluu nafxanyaan tajjeefte Itoophiyaa eeguu hin dandeenyu kana bara kanaaf biyyi sun otoo diigamteeyyuu biyya Hacaaluu tajjeefte biyya Jawaaritti biyya jenneen fudhannuti karaa kamiin iyyuu jechuudha karaa kamiin iyyuu kanaaf karaa kamiin iyyuu diigamtu diigamuu ishiitti iyyuu nuti warra barbaannu akka ta'e isa jedhanii sobanis Ijibti dhuftus hin jiru Ijibti dhuftus harka rukunnee fudhanne akka kaleessa nafxanyaan Musoloonii harka rukuttee dibbee rukutaafi fudhatte Musoloonii ikkoo nafxanyaan harka rukutaame cherchiitti fudhatte mana cherchiitti akkuma sana yoo Gibxiin dhufe nutis harka rukutaa fudhanna gaafa sana nafxanyaa akkoo Hacaaluu ajjeese Jawaarii mana dhakaa'eedha kana caala nuti yoomayyuu firoomuu hin dandeenyu Gibxi dhiisiiti nuti xaaliin kaleessaa yoo adeebitu kana bara ordarii goode nafxanyaa walumaa galatti Abiyyis waa hin godhuu jechuu miti kana ajjeese garuu isinitti meeraan jidduu kan Hacaaluu warra ajjeesan hin qabamne Hacaaluu maal akka godhan irratti walii galanii maatii isaa akka gargaaruu qaban akkamitti akka attentionii jijjiiran godhaniiru kana uummanni keenya barbara tortoraan sila sirra waan kuulloo dhoqqee haruu dhufteedha ishiin nama baartu sirraa dhiisa kuulloo dhoqqee haruu dhufte dhiisa ishiin kuulloo dhoqqeen haruu dhufte kaleessa abbaan Jifaar maaliif akka fide hin beekan ishiidha kanaaf walumaa galatti otoo diigamuu dhiiftee iyyuu addaan dhaabattee kan hin deeggaru karaa kamiin iyyuu jechuudha kanaaf uummata kee sodaachisuudhaaf deemaa jiru biyya keessa deemanii kadhachaa jiru biyya keessa deemanii maal jedhu Jawaar fa'aa gadhiifne Gibxi biyya fudhata Gibxiidhaaf biyya kennu Abbaayitu diigama Abbaay idhaalaga Abbaay wayyaanee fa'aatu kennaa jira kana fa'aa jechaanii jiru biyya keessa deemanii qisqasaa jammaran honu filuu baattan nuti immoo kan jechaa jirru Indoom Gibxiin akka dhuftu biyya Hacaaluu tajjeeftee fi biyya Jawaaritti ifte immoo balleessuu qabnaa ifaan ifatti himna nuti baduu qabdi kun immoo nuti iyyuu yoomnuu dhufuu jennetti muu qabna sodaa otoo hin taane nuti gammachuun eegganna warreen kana gammachuudhaan eeggannaa jennetti muu qabna biyya Hacaaluu tajjeeftee fi Jawaaritti hidhame keessa Itoophiyaan jiraachuu hin dandeessu kun diigamuu qabdi waan ta'eef jechuudha kanaaf uummanni keenya ammumaa kaasaati warri miidiyaa irratti hojjettan amma irratti kaasaa hojjedhaa biyya Hacaaluu fi ajjeeftee Jawaariite diigamuu akka qabdutti muu qabna uummanni keenya baraasumarraa diigamuu qabdi hin gargaarra warra diiguun Itoophiyaan Oromoon taane nuti abbaa miti nuti dura Oromoo ta'uu qabna dura Oromiyaa dhuunfachuu qabna nuti Itoophiyaa miti kan barbaanne amma Oromiyaan keenya hin taanetti amma nuti Oromoo taane jiraachuu hin dandeenyetti biyya sana keessa Itoophiyaan nuti ijaaru hin jiru diigamuu qabdi dhiisitti mataan dhaabachuu qabdi warra kana deeggaru keessaa tokko nuti kana gochuu qabna jabaadhaati kanatti maa eenyumtiyyuu